Seenaan tun seenaa dhugaatii. Seenaan tunis dhiira lamaa fi dhalaa takka jidduutti gaggeeffamti. Hello Saib. Wayyee saahiba. Waan fardii takkaan sitti himuu fedheetii kootu eessa jirta? Asumaan jira bakka bishaanii san. Hayyee daddafina kootu mee. Okay dhufeeyyee. Saahiba kiyya takka asin eegu jira. Dubbiseetiin dhufamee. Saahiba kiyya maal taate? Mee na dhiisi Saahiba. Sijaaraa tanaas firraa dhiisi. Siyaaraa itti ani lubbuutti yaa'uuf hin beeku. Maalii maal taate hoo? Mee na dhiisi akka malee hin ta'e. Maalii wanni akka malee si godhe kun? Namaan an hedduu akka malee amanuutu onnee tiyya na miidhe. Isin nama hedduu akka malee bareedu gizee kofolte hedduu qalbii nama fuuti. Isin gammachuu tiyya turte hedduu akka malee jaalalti irraa na qabde. Anis akka malee jaaladhe. Na dhiisi jeetillee yaadee hin beeku. Samboodallee geelee isiitii wajjin wal na barsiifte. Geeleeti yaa wajjin wal barate. Eenyu siin jaan? Hanan. Anis gaaddoonaan jaan. Hayyee hoota hayaanu. Sambooda wantiin murteeffadhe akkaan isii fuudhu. Hello Asmaa, arrasi harkuun barbaade eessa jirta? Ammaan manarraa bahuu jira. Hayyee bakka teenya sanitti wal haa agarru. Dhufe hayyee ni eegi. Hayyee. Gizeen isii arkee hedduu akka maleen gammade. Gammachuu guddootu natti dhaga'ame. Waaw, arra hedduu siraa bareedee jira. Asmaa, waan hin yeroo hedduu siraa dho'isaa tureen arrasitti himachuu dhufe. Miinaa fi mihayyee. Siin fuudhuu barbaade haadha mana kiyyaa akkanaa taatu abdiin qaba. Siin fuudhuu barbaade maali ni maraatte? Ambar hangaan barumsa kiyya fixuun si hojii jiraachuu jira malee anaa fi ati wal fuudhuu hin dandeenye. Maali Asmaa anatti battaa jaalalteenya hoo eessatti irraanfatte? Hin beektu ati Asmaa akkaan hedduu malee si jaaladhu. Asmaa na dhiiftee hin deemin piliis. Asmaa! Yoo na biraa deemte ani duukiyaa. Yooniin saahiba kee kan dhugaa ta'e dhukkubbiin an arke tana agarsiisuu qabda. Ani si jeetiin barnoota kiyyaa fi jiruu tiyyallee dhabe. Yoo saahiba kiyya taate waan kana akka gootu aadiinaaf seeni. Siifin seena saahiba dhukkubbiin si dhaga'ame anatti sinuma dhaga'ama hundaafuu irraan si kafala. Hello saahiba, namaan siin jeessan arkeetii dafii kottu. Hayyee dhufe. Hayyee. Akkami nagayaa? Mee isa jirti? Kunoo laal saahiba. Hayyee amma yeroon tiyya narra dhiisi. Hayyee. Hay silkii si asi dhiistee kutte carraa dura harkadheewu kan isiitti ol baruun. Hay bareedu. Hayyee maal barbaadde? Maal irraanfatte? Alla silkii tiyya. Dhaabuu anuu si fide. Hodho kunoo. Galatoomi. Rakkoon qabu. Hayaanu. Maal taate nama gaddu jiru fakkaata. Lakkii humaan taane rakkoo faamiliiti.
achi gaddisirraa hin bareedu. Sababninis ati nama bareedaa waan taateef. Qoymi niin kaasaa. Bye. Bareedu. Lammada wal arguu ni dandeenya? Inshaallah wal agarra. Hoo. Saahiba kiyya carraa duraa itti fayyadameetiin jira. Geeloo khaleem caabariidhaa tokkoon wal bare. Akka ammaan dura santi taphattetti kana ammaan lakkii geelee kun sirruma naaf tahee jira. Hedduun irraa gammadee jira kana itti hin taphadhu. Barnoonni dhumuuf deema ati maal yaadda? Dhugaa ani hin beekne ganumaan itti yaada. Maali dhiiroo ture? Tureemi dhiifama. Maali ni turte? Akkuma si bira deemu jirutti kararra warra dhiiga namaa kun jiru arkee kannee fi dhufee bara. Ati nama gaariidha saayibtitti tiyyaa hojii ol baradhuun. Haayi dumaashee. Nagiyaami. Bashannana baqaniin deema. Anaa fi ati yeroo xiqqoo wal beena garuu akka nama yeroo dheertuu wajji jiruuti. Seerkuun kiyya hedduu na gammachiise. Isiin jaalallee isiin na seetemi garuu adawwii guddoon isii ana. Silaa yeroo dheertuu wal barree jiru wajji qooddanneemi. Taa'uun si dabbareemi hayaanu. Hello Saib. Yoo gaaddu. Dubbii sana kam goote? Kootu mee haa wal agarru. Hayyee bakka hoteela sanitti wal haa agarru. Hayyee biroo. Bro, dhuftee? Saahiba dubbii sana kam goote? Dubbii sabbaan ta'a. Qoyee maa ho'isi dogole. Hello? Hello akkami billoo. Nagiya ati kami? Nagiya alhamdulillah. Arrakka wal agarruun barbaade sa'a 10 akka irratti. Hayyee wal agarra. Silkiin tiyyan irraa dhaamuufte. Hoteela Rooyidaa duratti haa wal agarru. Saayib ammaa akka wal agarru barbaaddi tiyyaan akkam jetta? Osoo anaa fi saahibni kiyyataa jirru geeleen isii nu agarti. Akki nuti barbaannu akkanaami. Allah ajaa'iba isaan lamaan kana maal tole fide dhiira. Maal taate fuula kee gammachuun qabu bar. Allah ajaa'iba isaan lamaan kana maal tole fide. Maaltu ta'u deema? Qoyme geeletii yaafin dawwala. The number you have dialed is not correct. Silkiin si cufaadha. Isaan lamaan kun geeleeti yeroo wal mareeshi jiranii akkam godhu deeman dhiiroo. Deemnee mana isaanii ilaaluu qabna.
Jaalalti hangam takka akka nama miitu yoo obsuu dandeesse mee isiin laala. Alla geeleen tiyya eessa deemti? Sirraayin tureemi? Lakkii rakkoo hin qabu. Arra hedduu sirraa bareede. Arra waan biraatiif si yaamne wayhin sitti himuu deema. Barnoota kiyyaas fixeetiin jira. Faamiliin kiyyaas biyya alaan nu ofuu deeman. Anammoo si dhiisee deemuun naaf hin taatuumi. Si dhiisee deemuun naan taatuumi. Hedduu akkana na jaalata hin seene. Anammoo jaalala yeroo dheertuu si hojii deemuu hin barbaadu. Yeroo tiyya si hojiin dabarsuufi ati waan hunda dhugaa seeteemi sarrakkooteeti. Qoyna taphachuu jirtaasaa? Tapha maalii haasa'uu jirta? Ni irraanfatte saahiba kiyya amma dura akka goote osoo inni si jaalatu dhiistee biraa deemte. Turrakkooteeti. Alla na dhiistee hin deemin kaa'anii hedduun si jaaladha. Inni nu osoo si jaalatu dhiistee biraa deemte. Kunoona raayyaa asin gargar baay'ee koba kamintaa. Hello geelee akkamiin nagee adda adda fi na kootu. Nagiya. Arra oduun siima waan ajaa'ibaa gaaddisaa fi billuudhaan wal biratti argee. Eenyu wal barsiise? Maaliif usta dubbadhu haa? Amma dura akkaan gaaddu godhanii yaadattaami? Akkas daran namni na godhe. Gaaddoo fi billuun saahiba narratti wal mari'atan an garuu akkasitti hin yaanne. Mee wallaahi jii? Onnee namaa cabsuun akka gaarii hin ta'in amma naaf galee. Dhukkubbii inni amma dura arge san an ammaan arge. Dhukkubbiin si jirtu ani sanuma jirti. Saahiba kiyya beellamaan sin jeesan guuteetiin jira. Amma cinqiin eegaltiisii. Nutis amma gammachuu eegalla. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Egaa warreen gama yuutubaatiin teessanii nu daawwachaa jirtan dhiyoo tana eessa baddanii maal jettanii keessaan nu gaggaafachaa jirtan dhugaa bannee jirra garuu amma deebinee jirra. Kanaafuu mooraalii keessan barbaanna. Viidiyoon kun akka isin tolee jiru abdii guddaa takkaan ifirraa qaba. Viidiyoo biraatiin akka isin deebinuuf nu jajjabeessaa. Kanaafuu yuutuuba keenya waliin ta'uuf subscribe, like, share godhuu nu gargaaraa isin jenna. Isin jaalanna.